Warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni kiristaanaa immoo ashamaa harka fuune fayyaa keessanii hordoftoota kiyya nagaa jirtu baga nagaa naaf jiraattanii anillee nagaa kiyya. Namoonni hedduun bilbila keessantu guuta. Garii akkas fa'aa ta'a. Garii akkas fa'aa aappilikeeshinii isinii buusuu dida. Aappilikeeshiniin kun meegaabaaytii 346 jechuun in guuta bakka namoota tokko in guutaa waa gadi buusuu dida. Ammas immoo yoo akkana isinii fiduu didasi qafoon keessan keessatti kan guutee suuraa viidiyoo gubuutti isin mararu jira miti. Har'a immoo wannan isinii fide geegaa akkuma takka ol qabata. Irratti arattanii asirraa gubdanii bas baay'ee tokko namatti tolaadhaa gara barumsaan isin dabarsa kottaa hundi keessanuu. Pilaastora keessa seena jalqaba. Pilaastora keessa seeni aappii kana buufannaa. Aappii kana immoo diskiriipshinii jalaan isiniif kaa'a. Diskiriipshinii jalaa buufattan gara boodaarra isin agarsiisa. Bakka feetanii buufachuu dandeessanii kunoo gubbaa irratti 1024 jedha geegaa inni guutachuu danda'u. Piroofaayilii isaa irratti barreeffamee yoo jira. Aappii kana nama meeqa buufate? Nama miiliyoona 10tu buufate. Ifa isiniif ta'ee nama miiliyoona 10tu buufate. Kunoo asirratti geegaa 1024 jechuun barraa'ee jira. Stoorijiin isaa jechuudha. Asumarraa ilaaltanii aappii gisee buufattanuu isinii asumarraa ilaaltanii suuraa viidiyoo akka inni fudhatu asirraa ilaaltanii isiniif galeera miti. Ishee jalee kana immoo deemtanii seera isaa ilaaltanis akkuma sana kunoo akkuma sana jechuudha. Ifa isiniif ta'eera miti isinii gala miti. Haalas amma aappii kana keessa inni buusa isin agarsiisa. Kanaafuu aappii kana oppin goonee seenna. Ifa isiniif ta'aara miti isiniif gala miti barumsi kiyya kun. Yuutuubii kiyya jalatti ijoolleen akka tiktookii abbaan arge waan balleessu warri ajjala jirtan qulqulluu qofa waan ta'e jennaan yaada keessan cufaa barreessaa. Yoo feetan viidiyoon kee mul'atu yoo feetan mul'ata. Kanaa booda akkas tuqnaa. Ishi asirratti wanni isin gaafatu maali beektu? Inni isin barbaadaa jirtan inni guddaan asi. Amma loogiin kana irratti loogiin kana tuxxani isin feesbuukallee bakka waan hundi isin gaafata isin loogiin kana tuxxani. Loogiin kana bakka nama loogotoo googelii kana tuxxani. Ifa isiniif ta'eera miti eeggadhaa gaame hafiduu. Isiniif akka ifa ta'uun barbaada. Amma iimeelii kiyya hunda isaa fidee jira. Ifa isiniif ta'eera miti iimeelii kiyya hunda isaa fidee jira. Ani immoo iimeelii isin irratti barachuu barbaade waan ta'e jennaan suuraa viidiyoon iimeelii kanarra naaf galuu waan hin barbaade jennaan iimeeliin kun amma umuriin iimeeliin kun jiru suuraan kiyya naa jiraata. Na duraan hin badu waan ta'e jennaan iimeelii kanarratti hin gattuqa. An duraan itti galfadheen jira yoo inni deebi'ee dhufe gubeetan iimeelii kan biraarratti buuse isin agarsiisa. Kanaafuu an gubeen ture akka iimeelii sanarratti hin qabanne gubeen ture mee deebi'uu dhiisuu isaa hin laalla yaa'anii asumaanuu baay'ee. Sana booda ni belgoona kana keessa intani geet gootanii eeyyama gootanii fi aappiin kun eeyyama yoo na gaafate eeyyama gootanii allow gootanii amma isinitti mul'ataara miti suutaan barbaadee fidaa ittuma xuxxanii yoo inni barbaadee fidus amma dhufee jira jechuudha. Asirratti maallaqa isin gaafata doolaara 3 halaalaa wayii isin gaafata iskiip kan jettu wayii gaara jirti beektanii isii akkana xuxxani dhiifama baay'ee akkanatti nuu fideera miti. Kana keessaa isin yoo isin filattanu isuma olii kana filattan isin upload bakka jettu kana sana booda select irratti gootani. Baay'ee amma suuraa hedduu nuu fidee jira. Isiniif galee amma asirratti meegaa mee tuqeen nufaa qoyaa suuraa tarii waan isinitti mul'isuun feene fiduun mala. Baay'ee akkanatti naa fideera miti kun wanti inni jedhaaru all jechuun hunda isaa asirratti akka galfadhu fakkeenyaaf select olii kana dhaame. Amma raayitii irratti naa godheera miti upload gadi jettu kuni 92 waa 92 kun argattani miti waa 92 irratti select godheen jira mee isan dhagaame mee bakka inni geessu sana booda akkasinitti dha baay'ee amma eegaaga aappii kana immoo beeksisa yoo kanatu dhufe irraa deebitanii next ofiif isin agarsiisa next gootan akkasitti baay'ee bakka suuraa isin gaafataara jechuudha asirratti next gootanii kana booda start gootanii khalas akkamatti isinii fidaa suuraa bakka amma isinii fidee jira jechuudha. Baay'ee akkanatti isinii fideera miti. Sana booda kunoo bakka mallattoo viidiyoonii fi suuraan kophaatti jira. Amma isinii galee bakki viidiyootiif suuraa kophaatti jira na eeggadhaa mee obsaan. Kanaafuu bakki viidiyootiif suuraa kophaatti jira mee isii gaara naanna'aattu kana xiyya lamaan kana mee 69 lakkaa'attu kana mee keessa xunne ilaalla. Otomaatikii ofumaan agguuraa jira jechuudha. Daawulood ofitti godhaa jira otomaatikii. Yoo akkuma isin argaa jirtan ofumaan as guurrataa jira jechuudha otomaatikii waan ta'ee yoo adda barfachaa jira jechuudha otomaatikii ofumaatiif adda barfachaa jira. Ifa isiniif ta'ee akkeetti qabattan suuraa viidiyoo ganaa isin agarsiisaa qoyaaga. Baay'ee amma asirratti gaa inni bakka suuraa kana isinii fideera miti kunoo beeksisnaallee geegaa minaamin jedha bakka footoo kanaa amma dhaheen isin agarsiisa gaa bakka footoo kana obboleewwan kiyyaa dhiifama. Kunoo bakka xiyyatti qabe kanaan akkas gadhaa.
amma suuraa fi viidiyoo achi keessa jiru cufa sana suuraa naa fida viidiyoo miti viidiyoo hin fidu ammallee baay'ee akkanatti naafa fidu inuma keessa teenye eenna akkanatti naafa fidu baay'ee amma akkanatti naafa fidee jira amma kuni wanni isin agartanu gadii kuni isan duraan itti radheen jira jechuudha akka itti radheen jira suuraa kana itti radheen jira gara gadii kanatti amma kana hunda ilaalchuun hin barbaachisu amma wanti hundi seenee dhuma ofumaan seenaa argatan otomaatikii seenaa amma 29 itti galeera amma eega cufti isaa ofumaaf seenaara ammanni ofumaaf ofitti harkifataa jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan ofitti harkifachaa jira 24 ga'ee jira jechuudha 24 jechuun asirratti keessan guutuu asirratti isinii fida waan achi keessaa qabdan guutuu an sila baneen ture beektanii kan banee ilaalee keessan indeganaa gubee banuu irratti isin rakkisa jedhanii akka godhe malee gubeen ture amma immoo mee lakkaa'ee hafixuu asuma irratti eeggattan kun suuraa qofaa isa dabarsaa jira obsaan eeggadhaa fixee ka'u amma 17tti galee jira kan viidiyoo ganaa isin agarsiisa 14tti galee jira hafixumee walumaan dheenna amma akkuma jirtan lakkaa'ee fixeera akka keessatti guuree ofumaaf guuree fixeega baay'ee asirra keessatti ofumaaf guuree fixee obsaan eeggadhaa amma akkuma isin argaa jirtanu asirratti bakka xiyyaa itti qabe kanatti 44 wayii jira kanuma argaa jirtanu kana waa 44 kaname raayitii irratti godheen addeebisa suuraa qofaa akkanatti oolii godhadheetan daawuloo jedha achi keessa jira jechuudha amma wanti kuni baay'ee mee wanti kuni amma achi deemeetan ani achi rukute amma obboleewwan kiyya asirratti suuraa hunda kana agartaniittu miti mee gaalaarii kiyya keessa seenetan guba amma gaalaarii kiyya keessa suuraa kana argattan jedheetan yaada waan asirra jiru hunda isaayyuu mee gaalaarii kiyya keessa seeneen suuraa guba amma mee walumaan haa ilaallu gaalaarii kiyya keessan seename mee walumaan dheenna qoyaaga gaalaariin fida gaalaarii kiyya keessan seena amma gaalaar jedhu argattanii keessan seena wanni isinii galuu qabu achi keessa inni duraa jira jechuudha inni duraas jira amma gaamee nan guba viidiyoo miti immoo wanti kun ammallee viidiyoon kanaadha amma isinuma biratti hin guba amma akkuma agartan kana viidiyoo tokko illee ittiin dabala suuraa kana nan guba hunda isaa akkuma agartan kana kan ijoollee kan sheeka kana kan akkuma kanatti nan guba kan ijoollee mana hidhaa jiran kana argaa jirtan miti hunda isaa nan guba suuraa gaalaarii kiyya keessa hunda isaa ilaalaa isin achi keessa waan as keessa waan hin jirre achi jira maaliif sila itti guuradheera waan kana isinii galuu qaba sila itti guuradheen jira waan ta'e jenna ani sila itti guuradheen jira akkasitti waallee of duraan gubee balleessuun mala isin agarsiisuu jecha kun ariinu ani gaalachuudha kana booda kana caalaa gadi bu'uun hin barbaachisu amma agartaniittu miti kan cufa isaa agartaniittu miti isinii galeera miti kalas dileeti isheettu kan argattanii dileeti suuraa 44 dileetii gochuu feetaa jedhee dileetii suuraa 44 isinii galee dileeti isinii biratti lakkaayaa fixee jira amma isinii ifateera miti xaayyeeb waa 44 kun gubatee dhumeera gaalaarii kiyya keessa bahee kee hin deebi'e isin agarsiisa amma keessaa baheera gaalaar keessan seena gubatee dhumeera hundinuu isinii galee kaalas amma keessaan ba'a bakka amma akkeessa wanti gaalaarii kiyya keessa jiru viidiyoo qofa viidiyoo kana ammoo ganaan isin agarsiisa kan viidiyoos xayyib amma suuraatti seena amma bakka sanatti seena aappilikeeshinii sanatti seena aappii kanatti akkana seeneera mee jira moo hin jiru suuraan kun aappiin kun akkuma argaa jirtan keessaa baheetti deebi'a ammoo ishee keessaa baheetti deebi'a aappii kanatti keessaa bahee amma aappiin kunooti miti ittan deebi'a xayyib argaa jirtanii amma cufti isaayuu naa jira jechuudha argaa jirtanii an isin birattiin gubee isin birattiin deeffadhe isin birattiin gubee isin birattiin deeffadhe argaa jirtan miti obboleewwan kiyya iimeelii irratti waa qabachuun kana isin barbaachisa jechuudha amma argartanii suuraa kiyya hunda isaayuu agartanii jirtu miti inni 44 jira inni bakka sheek Hamzaa kana 37 jira garuu gaalaarii kiyya keessa immoo hin jiru wallaahi hin jiru gaalaarii kiyya keessa amma ifa isiniif ta'ee gaalaarii keessa seenna ganaa amma maal isin agarsiisa bulee kana faa ilaalaa sheeka kana faa ilaalaa isin sheeka kanaa fi bulee ijoollee shamarran mana hidhaa jirtu kana faa ilaalaa xayyib gaalaarii kiyya keessan seena amma viidiyoo immoo isin takkan dheeranne barbaadeetini gaalaarii kiyya keessan seena hin jira moo hin jiru tokko hin jiru waan takka hin jiru xayyib khalaas amma bilbila kiyya qulqulleessee jira indegana deebi'eetan iyyee
Viidiyoo immoo seenatti akka dheeran hin barbaadu. Aappii kana keessaa immoo gadi buufachuu feetanii amma suuraa sheekaa kana quraana kanattiin akkas godhee fakkeenyaaf amma suuraa sheekaa kanatti quraana bakka irraa itti godhe argattanii miti quraana kana suuraa sheekaa ijoolletti kana namicha kana akka godhatan bakka daawulood jettu gadi kan argattan miti isii akkana tuqa. Tayyib gaalaarii kiyya keessan seena amma immoo gaalaarii kiyya keessan seena. Na eega gaalaarii keessa keessan isin agarsiisa. Gaalaarii kiyya keessa argattanii miti gaalaarii kiyya walumaan seena mana keessanii gaalaariin kiyya. Eeyoo suuraan sheekaa deebi'eera amma dhufaa jira jechuudha kan biraa suutaan dhufa. Eeyoo argaa jirtanii miti akka inni dhufaaru. Tayyib amma ifa isinii ta'eera miti isinii galeera miti tayyib amma viidiyootti deebina egaa. Viidiyoo jechuun viidiyoo akkuma kana kalas viidiyoo kana caalaa isinitti dheeressu viidiyoon isa akkuma kana mee aappicha keessan seenee isin qoyaa. Aappichi kunooti keessan seena. Inni siluma suuraaf viidiyoo qobaatti qabaa beeksisa dhufa eeggadha. Yeroo beeksisni dhufe irraa deebitan amma gaa tanaatti nuu fide kan sheerii jira viidiyoo jira kan amma bakka viidiyoo kana rukunna amma kana qaqqaxata bakka viidiyoo kana rukunnee kan viidiyoos akkuma kanatti godhan ifa isiniif ta'e kan viidiyoos akkuma kanatti ifama sirreessee dhufa. Fakkeenyaaf bakka viidiyoo jettu kana yoo xunne yoo upload isin gaafata akkasitti keessa galtani isin sirreessee dhufa jechuudha. Amma viidiyoo isin agartanu cufa kana yoo feetan achitti harattanii bakka anamma achitti naradhu nan guba waan ta'eef viidiyoo kana zimmeetu waan ta'e irratti sirreessufanii viidiyoo kana akkas gootanii yookiin immoo select all isheettu kan rukuttanii upload isheettu kan rukuttanii hunda isaa yoo achitti harattanii. Ifa isiniif ta'eera miti kabajamtoota hordoftoota kiyya. Akkanatti maqaan iimeelii kiyyaa inni irra godhadhee abdii borii kan jedhu kunoo gaara gubbaa jira. Isin iimeelitti fayyadamtan godhattanii ani isin agarsiisuu jettanii. Viidiyoon keessan hundisaa asitti isiniif deebi'a sana booda irratti select godhattanii itti fayyadamtanii aappii kana description box jalaa buufattanii. Aappii kana viidiyoo ilaalaattan kana fakkeenyaaf viidiyoo akkanatti ilaalaa jirtanii miti sana booda gizee viidiyoo akkanatti ilaalaa jirtanu barreeffamuma akkana gara rukutan xiyyattii kana. Ifa isiniif ta'ee obsaan eeggadha shabaa kiyya dadhabaa xiqqoosi. Kanaafuu barreeffamuma an barreesse kana fakkeenyaaf kan rukutan gadi garagala akkanatti gadi garagala. Kanaafuu moor isheettu kan rukutan gunoo gubbaa marra isinii kaa'a warri barreeffama beektanu liinkii jedhee asirra isiniif kaa'a akka cufti keessanuu buufattanu barbaadeetani. Yoommoo achi buufachuu dadhabdanii telegiraama kiyya jalaa buufattanii asirra dhuftanii buufachuu ni dandeessani pilaastoora kanarraa asirratti dhuftanii buufachuu ni dandeessani fakkeenyaaf T A Ra A Ba O Xa yoo rukunne fakkeenyaaf kanuma sarchitti goona miti akkaanti nuufaa akkaanatti buufattani akka aappii kana buufachuun dhibne nama hundalee sheer walii godha nagaan naa jiraadhaa galatoomaa. Kommentii YouTube jalatti waan fetan nagaafadhaa isiniif an deebisaan bakka biraatti yoon isiniif deebisuu dhabeellee kommentii YouTube jalatti isiniif an deebisa.